Galatumaa asham alaamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana kun Riittaashoodha. Har'a bifa adda ta'een uffannaa Afrikaa kanaatiin kan dhiyaadhe weellistuu teenya jaalatamtuu Biraanee Tafarraa sirba waa'ee dhimma Oromoo kana Afrikaa wajjin wal qabsiiftee hojjette sirba bareedaa waa'ee Afrikaa kana haasa'uudhaaf beellama waan qabanneefi waa'ee sirba shii caayaa kana ilaalchisee turtii bareedaan taasifna. Akkasumas sirboota hanga ammaatti hojjette duubatti deebinee ilaallee turtii bohaartii bareedaan taasifna. Riittaashoo televezyiina faanaatti. Daawwattoota keenya ceesiftuu boodaa walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Biree baga nagaan naa dhufte. Atillee baga nagaan na eegde. Hayyee gaarra Afrikaa dhuma keessa irraa haalli uffannaa keenyatti fakkaatee jireedha yaada. Akka ati dhuftu piroodusera kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isa bu'uura godhannee turtii bareedaa waliin taasifna. Jalqaba garuu akka mudannootiin osoo jalqabne natti tola. Haati kiyya jiboo baay'ee tokko jaalatti. Hiriyaa kiyyaas akka ta'een beekti. Sirba reefu caayaa kanarratti si waliin tiiviidhaan argitee waliin teenyee turre. Maama Afrikaa maama jennaani ijji ishee xiqqoo ishee TV kanarratti badaametti waan ta'eef akkasuma ilaaltee kottu weef jaanaan jedhe. Mucaan kun hiriyaa kee jiboo sanii miti haadha isaa wal nan barsiifne ree naan jette. Walli si barsiisee jira. Maarriinoo amma dubartii biraadhaan maama jechaa jira miti haati isaa tana moo naan jette. Sirbichatu waa'ee Afrikaa waa'ee Afrikaati akkasii na sobaa jirtan jijjiire naan jennaani. Tole je'een chaanaaliyaan biraa kanuma afaan Oromoo dabarsurra goonaani. Sirba kees jira achirrattis. Achirratti immoo maal jettaati? Kootu siin kennaati. Amma kuntee jootu. Na kootu siin kennaa. Baay'inaan sirboonni kee istaayilii afroo kan immoo Afrikaa biit kan jedhaman kana irratti sirboota ho'aa yookaan immoo gammachuu kana gammaduu kana jaalatta. Sirboota fataa nama godhan kan hojjetta. Maal inni addatti akkaataan itti dhufte illee bifuma kana wajjin wal qabatan fakkaata. Akka carraa ta'ee fedhiin kiyya yeroo baay'ee sirba Afrikaan dhaggeeffadha. Riitimiin isaaniitillee natti tola. Keessa kiyya jira jechaadha. Muuziqaa akkasii hojjechuun amma danda'ametti ammayyeessanii akkaataa saniin hojjechuu saniin barbaada. Waa'ee jaalala haadhaa weellistoota sirbamnee ilaali. Waa'ee gaarummaa haadhaa jaalala haadhaa gaafa ibsan riitimiin yookaan immoo haalli itti dhufan meeloodiin isaa argiteetta? Waanuma akka namni boo godha beektaa? Fataa jechaatuma waa'ee haadhaa galata gashita malee. Waan akkasii dhugaadha waanuma dhugaa kaaste amma danda'ametti maal akka ta'e beektaa amma kan namni hundi waan keessa isaa jiru san ibsata. Fakkeenyaaf akkuma baratameetti hojjetama sii galee garuu kan baratame ala waan haaraa fiduun immoo aktuwaali uummata keessa si galchuufillee yeroo si jalaa fudhata waan akkasiisanii haaraa gaafa fiddu garuu namni akkuma kee ammaati hubannoo akka hubatte kanatti immoo yoo ta'e easily namni daddafee fudhata yookiin simatee waan sun akkaataa kanaan hojjetamuun isaa bareeda. Anuu kana yaadaan ture jechuudha. Thank you very much. Waa'ee sirba Afrikaa istaayilii Afrikaa kana sirriitti osoo haasofnetti tola. Keessumattuu naannoo Arsii kanaa fi Boorana Gujii xiqqoo ishii namni irratti hin hojjenne malee haalli dhumti rukuttaan aadaan achitti dhokate tokko akka ajaa'ibaa kana jira. Ati waan kana irratti hubattee taamoo waan jara Afrikaa kana waan laaltuuf itti deemte moo keenyallee waan akkasii dhokataa akka jiru hin beekta. Sirriitti hin beeka. Amma sirumaa yoo rabbi jedhe amma sirba Afrikaa tokko tirrii Afrikaa sirba tirrii kana kan Arsii jechaadha. Afrikaa wajjin walitti simsiisnee hojjechaa jira. Reedii Afroo. Waan akkasiiti. I think namni illee inuma jaalata jedheen abdadha. Nuti Afrikaa irraa fudhannee osoo hin taane keenyuma by the way. Keenyuma irratti hojjechaa jirra malee waanuma baratamee riitimiin isaa kan Afrikaati maarree jenna malee keenyuma fooyyeessinee yookiin immoo ka jalqaba jiru ammayyeessinee hojjechumaaf yaalaa jirra malee
keenyuma yoo sirboota duraan hojjetamaa turan yoo argite baay'een isaanii wanni istaayilii akkasii qabu. Aartii Oromoo kana dorgomaa ta'uudhaaf ijoollee hojjetan keessaa adda durummaadhaan kaasuu hin danda'an ta'eef galatoon siin ja'a. Kabaja walii kennuun dirqama waan ta'eef. Gara dhumaa kanarraa haa jalqabnu yookaan ammoo caayaa kana aayidiyaa yookaan mata duree dhumti isaa inni itti dhufe waa'eetuma tokkummaa Oromoo kana darbee hanga Afrikaatitti gahee Oromoo maaltu akka qabu bifa ajaa'ibateen hojjettanii kollaaboreeshin waliin hojjechuu kan yeroo baay'ee nan dubbadha artistoonni keenya waliin hojjechuu qaban kan jedhu kanarratti waliin hojjechuu irratti illee jiboo wajjin kollaaboreet akkaataa itti gootan baay'ee tokko naa ta'ee jira kun jajjabeeffamuu qaba. Akkas gaafa tokko ta'anii wal cinaa dhaabatanii vaaraayitii yookaan adda addummaadhaaf illee faayidaa qaba. Wanta bareedaa akkasillee ni hojjetama. Yaadichi akkamitti dhufee lookeeshiniin isaa baay'ee bareedaadha. Haala hojii kiliippii caayaa kana hojii wal qabatee waa'ee isaa miidhatti. Atillee guddaa galatoomii. Caayaa kana hojjechuudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarsine jechuun akkuma ati beektu aartiin Oromoo abbaan qabu. Namni aartii Oromoo deeggaru hin jiru dhuguma gaafan sitti hojjechaadha. Muuziqaa Gildoo Kaasaatu hojjete, obboleessa Kaamuzuutu hojjete, isa bira hojjisiisnee erga xumurree booda waraabbiidhaaf waan tokko mari'achaa osuma jirru haala kanarratti akka carraa jiboollee mucaan baay'ee dinqisiifadhu mucaan baay'ee jaaladhuu fi kabajuudha. So waan kana gaafan itti immoo akkaataa bareeda akkaataa amma ba'e kanaan nu gargaare jechaadha waan baay'een yaadaanillee humnaanillee waan qusateen qabu baay'ee nu gargaare. So jalqaba viidiyoo kana waraabuudhaaf lookeeshiniin filatame naannoo Baaleeti Saannatee irratti waraabuuf ture kaanuti. Jalqaba achi deemuudhaaf garuu ijoollee kana hunda qabnee ijoollee viidiyoo maanii shubbistoota moodeelota nama kana hunda qabnee guyyaa 3-4 yookiin 7 tokko caalaa nu jalaa fudhata karaan geenye amma deebinutti baasiin garmalee nutti baay'ata waan ta'eef lookeeshinii biraa haa filannu kan jedhu irratti walii gallee garuma asallaa kanatti waraabbii isaa goone jechaadha. Lookeeshin maanaajarii biyya Amaanii isatu naannoo san filatee jibuma wajjin deemanii naannoo san laalanii ayyaammallee naannoo bareedaa argannee jirra achitti haa waraabnu jedhee akkaataa sanaan achitti waraabsisne jechaadha. Baay'ee bareeda. Ani kiliippicha affeeruun keenya hin oolu. Fooni kiiloon tokko 170 akkana seenee jira. Foon achirratti waaddeessuun roobiidha moo waan osoo waadamin dura jiboon argachuu hin didu. Dhugaadha waa'ee butatee jira. Baay'ee bareeda. Ani walaloo fedhaloo isaa na ajaa'ibee jira. Al tokko yaanni tokkummaa jedhamu kuni yeroo wayii faarsitee waan dhiiftu miti. At any time must be updated. Kallattii garaagaraatiin qawweerraa warqee caalchisuu hin qabnudha moo warqeerraa qawween caalchisuudha? Qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirraa? Qawwee isaanii fuunee warqii keenya maa kenninaa? Nu warqii qabnaa warqii keenya naa fayyadamnu tokkummaa haa cimsinu biyya lafee abdii isaan ijaaramte hin jigdu namni baay'een Oromoon yoo bulchee hin jigdi jedhanii yaadu biyyattii tan. Garuu inuu jabaattee Oromoon biyyattii tana bulchee harka wal qabannee nullee dogongorri hin jiru miti dogongorri jiraachuu mala garuu dogongora san wal gorfachaa osoo deemnee biyyattii tana guddisuu dandeenya. Dabarreetu Afrikaa kana biyyooldaa goonuu haa ijaarru waliigalteen haa uumamu amantaadhaan gosaan naannoodhaan wal qooduun haa hafuutu tokko taanee biyya keenya haa jijjiirudha. Ergaan guddaan kan jiru kana amma danda'ametti hundi keenya yaada wal fakkaataa hin qabnu garuu at least nuti bor hunda keenya biyyi tun nuti jechuun hin dabarra addunyaa tanarratti addunyaa sobaati tun kan keessa jiraannu garuu maaliif tokko taanee nuti baay'eedha uummanni Oromoo baay'eedha miliyoona 60 garuu maaliif namni maqaa adda addaa nuu kenna maaliif nuti tokko hin taanu maaf harka waliin qabannu maaf jechuun maaf fakkeenyaaf beekamtii duratti kaasaa turte beekamtii maaf uummanni kiyya anaaf maanaan kennu ani immoo tokkotti maaf beekamtiin kennu beekamtii walii kenninee wal gaafannee quba wal qabaannee wal deeggarree wal bira dhaabbannee nuti gaafa wal bira dhaabbannu inni kun bareedee baay'atee bal'atee biyya dhaabu irratti deema. Galee kana jechuun barbaada.
waa'ee biyya keenyaa kana waa'ee Oromiyaa miti waa'ee Itoophiyaa keessaa baanee dhimma Oromoo kan Afrikaadhaaf akka gahuu danda'u gama hundaanuu uummata jabaa qabna waan ta'eef akkasitti hubattee bifa addateen dhufuu keetiin ammallee galatoomi siin ja'a. Sirba kana affeerree gaafa walitti deebinu asoosama gabaabduu takka hin dhaggeeffatta. Asoosama san dhaggeeffatte waa'ee asoosama sanii waan hubatte natti himta. Ajee kabajamtoota daawwattoota keenya sirba haaraa caayaa kana itti bohaaraatii walitti deebina. Ayy daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Sirbichaan yeroo bareedaa taasiftanii jirtu. Biraanee Tafarraa waliin jira. Biree mee asoosama kana caqasnee walitti haa deebinu. Leensaa fi Biraanuu. Leensaan Biraanuuf jaalala dhugaa osoo qabduu fi guyyaa tokko tasa wal dhabdeen gidduu isaanii seente. Wal oduun isaanis itti fufee waan gargar ba'an fakkaata. Leensaan osuma jaalattunii guyyaa tokko beenumee deemikaa jettee gaggeessite. Leensaan garuu Biraanuun kutatee ni deema jettee hin yaadne ture. Biraanuun garuu ni deema. Haa ta'u malee Leensaan Biraanuun ni deebi'a jettee eegdus akka ishii yaaddeetti hin taane. Jaalala isaa waliin ooltee bubbuluu hin dandeenye. Guyyoota muraasa booda goota onnee kootii sumatu naaf wayya. Walalaa dammaa koottumee walalaa dammaa jechuun itti lallabatte. Walalaa dammaa koomee walalaa dammaa wabiraa yaaduu aanoo sumaaf naafuma. Walalaa dammaa koomee walalaa dammaa wabiraa yaaduu aanoo sumaaf naafuma. Innis fardaan akka gulufee dhufu malee yooma akka dhufu osoo ittiin himin achi buutee isaa dhokse. Leensaa hiriyaasaa Abdii jedhamutti narraa fagaatee haalaalaa ani suman yaadaa olee bulaa jettee himatte. Narraa fagaatee haalaalaa ani suma yaadaan olee bulaa kophaa koon barreessii malee dafiina kootu jaalalee. Abdiin akkuma maqaasaa jennes jechuu baannes waan Rabbi jedhe hin oolu jechuun abdii dhumaan tasgabbeesse. Ta'us Leensaan abdii kanaan taa'uun barbaanne barbaacha ishee itti fufte. Tarii biyyaa bahinnaa biyya alaa Afrikaa takkatti gorinnaa jechuun gara qalbiin ishee yaadetti imalte. Ammas waan baay'ee jedhameera daranis hubameera koottu maaloo hubameera amma waa hunda hubadheera koottu siifan kennaa jaalalaa jechuun kadhaa isheetti fufte. Leensaan maqaa dacheetti jira jettee yaadde. Maqaa dachee Afrikaatiinis maamaa Afrikaa araaranuuf wayyaa jechuun kadhaa isheetti fufte. Firaafiriyoonni ishees maamaa Afrikaa nageenyaa tokkummaa araara jechuun jaarsummaa isaanii itti fufan. Biraanuun ni deebi'a laata? Itti fufa. Biraanuu fi Leensaa. Baay'ee bareeda. Asoosama kanarraa maal hubatte? Asoosama kana nayyuu bakka baay'een fudhatee godaane. Asoosamni kun kaa muuziqaa kiyya hunda of keessaa qaba. Ergaa hunda akka gaariitti lafa godhe
Baay'ee miira koo na qaqqeessaadha. Al tokko sirboonni nuti hojjennu gaafa akkanatti walitti qindaa'an seenaadhuma asoossamaaf kitaabaaf ta'u haalli itti qabaatan ni jira waan ta'eef asoosama gabaabduu ishee akka agarsiiftutti sirboota kee gaafa xiinxaluu waan inni barreessedha. Kanarratti sirboota akkas yaadrimeen isaanii bareedaa ta'e seenaa mataa isaanii dabarsuu danda'an weellistoonni duuba isaanii hojiiwwan isaanii ilaalanii waa'ee maanis sirbee ka jedhu kan akka xiinxalan waan barbaadeef. Almost daqiiqaa 5 keessatti sirboota kiyya hunda isaanii dhaggeeffadhe daqiiqaa 4 3 caallee keessatti ajaa'iba almost ergaan isaanii hundi jira. Al tokko walaloo fi yeedaloo qofti waan mana rukuteef sirba ani kaatuun isin ta'u. Jiruuf jireenya hawaasummaa keenya keessatti maal ta'uu qaba kan jedhu kana kaasuu barbaade. Waa'ee sirba kootu siin kennaa kana sirbi kun yaadni isaa maali? Ka sirbi na kootu siin kenna jaalalaanii jedha. Jaalala kaniin sii kennu jaalalaanii sirba kana Bireen maal taate kootu siin kenna jaalatti qulfi makinaan hin kennitu. Jaalallee jaalalaan yoo ta'e bareeda jaalala sobaa osoo hin ta'in jaalala dhugaa real life jechuun jaalala dhugaa sii kennuu hin danda'a. Ana birallee jira maaf kan biraa barbaadda na situ ana nan qabne malee jaalalli dhugaa ana bira jira waan ta'eef nakootu siin kenna jaalala nakootu siin kenna jaalalaan jedha. Jaalala jaalalaan kennuu dandeenya nutillee ammalaan jaalala dhugaa walirraa fuudhuu waan hin dandeenyeef addunyaan tun raafamte. Waa'ee nuti Itoophiyaa. Siigalee nuti amma waa'ee Arsii, waa'ee Wallaggaa, waa'ee Harargee, waa'ee Jimmaa akkas wal qoqqoonnee osoo hin taane waa'ee Oromiyaa faarsuu. Keessaa dabarree waa'ee Afrikaa, keessaa dabarree waa'ee addunyaati malee nuti kan Jaalala kennuudha. Jaalala kennee jaalala dhugaa fudhachuudha. Jaalala sobaa yoo ta'e akkuma ammaa kana borjaaja'a siigalee garuu jaalala dhugaa walii kenninee jaalala dhugaa walirraa fudhannee wal jaalannee bakka galma nuti barbaannu sanitti gahuu dandeenya. Jaalala dhugaa qabaachuu qabnaadha. Hasobaa osoo hin taane. Thank you very much. Akkasitti ifatti dubartiin kootu gaafachuu jechuudha. Maal illee ni gaafataa miti ree? Amalaali akkuma siin jedhe fakkeessoo osoo hin taane jaalalli dhugaas jiraannaan waa'ee nuti baqqaanis jaaladheen jira kootu si wajjin hin jiraadha. Yookiin immoo namni fakkeenyaaf ati jaalatu tokko laayikaadha manaa kee jaalatteeti miti kan wajjin jiraattu. Gaafattee ta'uu mala aadaa keenya dhugaadha. Garuu aadaa balleessuu miti imported culture hedduutu jira kan nuuf hin malle. Isayyuu gaggeessaa jirra kallattii adda addaa. Kanaa miti jee gaafachuu miti. Jijjiiramni dubartoonni akkanatti keessa isaanii jaalalas ta'e waan kana ibsuu kan jalqaban erga dhimma dubartiif daa'immanii koorniyaa idileessuu kanarratti sirriitti hojjetee booda. By the way dubartoonni Oromoo baay'ee ciccimoodha. Baay'ee beektoota, baay'ee jajjaboota, baay'ee jabduudha. Haati takka ilmoo ishii guddisuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa dabarte. Keessattuu dubartoonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e siigalee san hunda osoo hin beekinii miti. Inuma beekti siigalee boru waan dhufuu malullee inuma beekti. So jabinna ishiiti malee wallaalummaa miti by the way. Bu'aa bahii san keessatti darbuun wallaalummaa miti. Jabeenya waan qabduuf, fuucharitii waan qabduuf, har'a dhaabbattee boru laaluu waan dandeessuuf dubartiin Oromoo takka kan akkasitti bu'aa bahii hedduu keessa darbanii, tabba darbanii, gaara darbanii, bishaan waraabanii, dugdaan eelee tolchanii maal waan hunda san keessa kan darbanii boruu isaaniitti waan beekaniif ijoollee isaanii ciminaan barsiifachaa jiru. Amma immoo dubartiin Oromoo hundi jabaatanii hojii keessa galanii addunyaa jiru kan laaluu qabaniin jedhanii kan boru. Siigalee miti jabaachuu qabanii tokko ta'uu qabanii yoo namni bakka taa'e san irratti yoo hojii isaa effectively hojjete wanti hundi ni darba wanti hin darbine hin jiru. Kootu siin kennaa affeerree qabxilee lamaa sadeen takkanaafti ishiidhaan turtii bareedaa taasifna. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirbichaan bu'aaraatii walitti deebiin.
Faayidaa usta keenya walitti deebinee jirra. Sibichaan yeroo bareedaa taasiftanii jirtu. Biraanii Tafarraa waliin jira. Biree mee akkamitti akkas hojii yookaan aartii kana keessatti itti seente? Kiliippiiwwan keenya gaafa laaltu baay'een isaanii kiliippiiwwan sabootaan biraatirraa dorgomaasii ta'uu dinnaan aariidhaan hojii biraa keessaa gara aartiitti akka dhuftee siin kaa hojii mootummaa yookaan hojii daldalaa keessa turte tasuma dhuftee gaafa dhuftullee uummati bifa bareedaa ta'een si fudhatee jira. Aartii kana keessa galuudhaaf bu'aa ba'ii guddaatu na mudatee kallattii argachuudhaan deemanii ijoollee walaloo barreessan ta'uu danda'u edaloo namaa kennan gaafa immoo kiliippii keessa galtu ogeessota baay'ee barbaada hojjettee baasuudhaaf. Amma akkuma siin jedhe uummanni keenya keessaa filatee dhaggeeffachuu danda'a. Waanuma Biraanii weellisteef qofa Oromoo waan taateef dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane kompiiteeshinii hedduu wanni keessa jirra sii galee uummanni illee isuma san barbaada. Kompiiteeshinii san keessatti waan gaarii hojjette. Ati gaafa waan gaarii hojjettee dhuftu simannaa gaariidhaan si simata uummanni keenya. Dirqama amata 6-7 naati kilabii yookaan immoo hawwisoo keessatti sukkumamuun hin barbaachisu. Tokkoffaa kallattii dhabuutu ana na tursiise. Akkuma kallattiillee argatteen wanta si barbaachisu baay'eetu jira. Ani sirba afaan Oromoo hojjechuudhaaf waan hin barbaadeef qofa utaalee keessa galuu osoo hin taane jalqaba namoota baay'ee akka obboleessaatti akka abbaattillee ta'anii baay'ee na gargaaraa turan keessaa Umar Goobee baay'ee nama jabaa fi Muusaa Huseen sirba jalqabaa Beemmee Deemii kan jedhu isannaa kennee isa wajjin baay'ee shaakalaa ture baay'ee dadhabaa ture istuudiyootti akkuma ilmoo isaatti harkuma na qabee Muusaa wajjin naanna'aan ture Muusaa Huseen guddaa galatoote. Thank you. Sagaleen kee weellistuu keenya jaalatamtu Hawwii Tazarraa waliin naannoo parsantii 90 wal fakkaataa jedhu. Sagalee qofa osoo hin taane iyyuu namni baay'een obboleettii Hawwiidhaa miti naan jedha dhugaadha. Okay, diizaayinii keessa illee? Namni baay'een naan jedha. Namni baay'een naan jedha. Hawwii Tazarraa ani Biraanii Tafarraa waan ta'eef obboleettii Hawwiidhaa miti jedhu yeroo baay'ee Tazarraa fi Tafarraallee wal fakkeessanii fudhata waan ta'eef obboleettii. Xiqqoo turanii Hirmaan Alii Birraacha akkasii jedhu. Hawwii carraa wal arguu fi yaada kana sheer gochuu uumamee ture? Wal argina. Yaa'u kaa tokko deemuun isaan oolu jenna kaa yookiin abbaa ishiitu abbaa ishee garas deemee. Al tokko jireenyaan ilma Geetaachoo Hayilamaariyaamii jedhee namni waan itti dhiyaadhuuf na gaafate. Ilma illeen ta'u obboleewwan ta'u jedhee deebi'e. Kan biraa gaaffii kilippii dubartootaatiin hojjetamu xiqqoo ishii duubatti nu jalaa hafee jiran fakkaata. Amma garuu dammaqinni jiru erga isinii fi ijoolleen akka keetii dhufan dubartoonni bifa bareedaatiin hin shubbisu. Safuun xiqqoo ishii dhiibbaa mataa ishii qabdi. Haalli sirbi Afrikaatti hojjetamu al tokko uffannaawwan gaggabaabaa qumxaa boodii waan akkasii barbaada. Maaliif yaade beektaa dhugaadha gaaffii bareedana gaafatte. Aartii Oromoo keessatti galee hojjechuu kan hin barbaade jalqabayyuu maaliif ani fakkeenyaaf sirboota adda addaa gaafa laalu osoo sirbi keenya akkas ta'ee osoo raabbiin akkas ta'ee osoo walaloon eedaloon akkas ta'ee jedhee yeroo baay'ee koomentii kennuu mannaa osoon keessa galee immoo hojjedhe maal rakkoo qaba kan jedhu. Wajjin daakuna hojjedhe. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sirba ani jireenyaa wajjin hojjedhe sirba baay'ee bareedaadha. Garuu sirba nuti baay'eedha miliyoona 60 ol jenneetiin maaliif garuu aartiin keenya xiqqoo akka nuti barbaanne sanitti ijoolleen yuunivarsiitii illee jiran ijoolleen bakka garaagaraa jiran hosuma laalanii ani amma irraa inkaamee arganna osoo hin taane haamiluma aartistootaaf illee osoo ta'ee amma aksasii baay'eetu jira waayifaayi fayyadamuun danda'ama bakka adda addaa irratti. Maaliif hin laalle maaliif sheeriin goone aartistoo ofii jajjabeessuudhaaf nama ofii jajjabeessuudhaaf inkareej gochuudhaaf maaf hin laalan namoonni keenya jedhanna kan aartii keessa na galchan inni guddaan maalidha hammayyeessuu irratti bareechanii hojjechuudha amma fakkeenyaaf sirba
naannoo biraa tokko suma laalu akkatti bareedu oduman jedhu na jalaadhuma sii galee keenya immoo maaliif sadarkaa isaa eeggate osoo hin taane san ol addunyaa irratti akka mul'achuu danda'amuuf kan hojjechuu qabnu nuti irratti waan hojjechuu qabnu hunda dhiigsinee gaafa nuti immoo hojjennu uummanni keenya immoo osoo laalee koomanti nu godhe lakkii kun sirrii miti lakkii kun sirriidha yoo sirrii dhuguma hojjenne sirriidha kan hojjettan jabaadhaatti fufaa yoo koomentii illee qabaatan kana kanaan sirreessaa nuun jedhanii boru fooyyeessinee akka fedhii isaaniitti hojjechuu dandeenyaan jedha. Sirboota afaan Oromoo kana hunda isaanii kan godinatti jiran kana rukuttaa isaanii seenaa isaanii haala itti hojjetamu kana gara Afrikaatitti gara Afroobiititti miksii godhanii waan bareedaa hojjechuudhaaf jalqabinaatti taasiftee jira. Mee gara fuulduraatti artistoonni keenya kun waanuma baratamaa ta'e tokko qofa akka hin ilaalle fi wanta dorgomaa ta'e akka hojjetan maal yaadni ati qabdu? Jalqaballee sitti meen ture. Sirboota akkasii walitti fidanii hojjechuun tokkoffaa waan haaraa fida dhuguma gaafan sitti. Fakkeenyaaf ani jireenya baay'een dinqisiifadha. Jiboo baay'een dinqisiifadha. Sirriitti beeku waa'ee muuziqaa dhugaan sitti maanan. Ati fakkeenyaaf istuudiyoo keessatti osuma hojjettu jireenyaan osoo dhufee akkuma ta'e haa hojjettu jedhee nama darbuu miti sirriitti hin beeka. Si wajjin dhibamee si wajjin waan san sirreessee amma galma ga'utti nama wajjin xaaruudha jireenya sirriitti hin beekaan jiboon illee nama akkasiiti baay'ee ijoollee jajjaboo fi cimoo qabna jechaadha. So amma kanallee akkuma siin jedhe sirba shawaa harargee wajjin sirba wallaggaa baalee wajjin akkasitti walitti finnee hojjechaa jira yoo rabbi jedhu. Garuu maal siin jechuun barbaada beekta fakkeenyaaf sirba kiyya kana yooniin hojjedhu takka ispoonsara gaafadheen beeku fakkeenyaan siin jedha. Asii Ugaandaallee deemee yoo waraabu ispoonsara gaafadhee miti bakka adda addaa irratti illee yoo hojjennu takka sirboota kiyya keessaa ispoonsara namni na godhe takkaan jiru gaafan dhuguma sitti sirba caayaa kana yoo hojjennu garuu baasiin isaa guddaa ture waan ta'eef dhugaan sitti maariitaa dhugaa dhuguman sitti namootan ani baay'ee walii galu namootan ani baay'ee beeku namootan ani baay'eetti dhiyaadhu namoota 10 gaafadhe namni 10 akka ispoonsarna godhu hin barbaadu. Nama tokko hin barbaada. Nama 10 bira ga'ee ispoonsara takkan argan. Fakkeenyaan sitti waan ajaa'ibaati. Aartii Oromoo guddisuudhaaf dirqama qaba Oromoon. Aartii kana guddisuudhaaf bira dhaabbachuu, cinaa dhaabbachuu, abbaadha bara. Aartii Oromoodhaaf abbaa ta'uu barbaachisa. Qaama mootummaa miti mootummaa. Siigalee kanaan dura maal jedhee kabajamoon Dooktar Lammaa Magarsaa artistoonni Oromoo A class B class waliin kenninaayi. Tokko ta'aatii hojjedhaa. Tokkummaa santu dhaban. Tokko taanee fakkeenyaaf ati har'a baalee deemta yoo ta'e karaan barriittaa koo baalee nama geessu asiin deemta jedhee kallattii dhugaasitti agarsiisu malee baalee deemuudhaaf amboo gaheeti finfinnee deebi'i baalee deemii miti. Dhume yoo danda'an aartii Oromoo anaafi miti. Boru ijoollee lafaa margaa jiran ijoollee hedduutu jira. Ijoollee san garuu gargaaruun sitti meemi duratti aartii keessa galtee hojjechuudhaaf baay'ee bu'aa ba'ii hedduu qaba waan ta'eef yeroo tokko gidduu keessa galtee dhaabdee keessaa baduu dandeessa. Akka akkasiin taane ijoollee teenya abbootiin qabeenyaa karra keessan banaa godhaatii gargaaraa. Namoonni biiroo keessa jirtan yoo itti amantan hojii isaanii yoo itti amantan gargaaraanii borullee itti fufa waan ta'eef siigalee namni tokko dhugaadha Oromoon qabsoo keessa ture. Sirba qabsoo sirbaa ture. Hundi sirba qabsoo sirbuun qabu. Inni kun aadaa ofii mul'isuu qaba. Kaalcharii ofii uffannaa ofii maalii ofii mul'isuu qaba. Inni kaan kaalcharii ofii mul'ifachuu qaba. Aadaa ofii mul'ifachuu qaba waan ta'eef yoon hin balleesse illee dhiifamaa yaa'u kanarraa akka baratan jeetan. Thank you very much. Gama kiyyaan gaaffilee qabu kana fakkaatu. Mee dhumarratti ergaa yookaan nama galateeffattu hoo jiraate carraa sii kenna. Ijoollee hedduu kilipii kana keessatti yookiin muuziqaa kana keessatti qooda qaban keessaa ka jalqabaa jiboodha. Jiboo naa galatoomii guddaa ulfaadhu baay'ee xaarte
akkas ta'ellee akka ba'uuf shoora olaanaa keessaa qabda jechaadha. Itti aansuudhaan eeditara Amaan guddaa galatoomii, itti aansuudhaan Saamidoo meekaap, Romance Film Production waraabbiidhaan ijoollee shubbistootaa fi obboleewwan kiyya Dachaasaa, Aabbii baay'ee na wajjin dadhabdanii asallaa irratti namoota meeshaa aadaa nuu kennuudhaan waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa waraabbiin hanga dhumutti nu bira dhaabbattanii gargaarsa nu gootaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Ayyee biree waamicha kiyya kabajuudhaan Riittaa Shootti argamuudhaan turtii bareedaa waan taasifneef maqaa daawwattoota televezyiinii Faanaa Riittaa Shootiin guddaa galatoomsiin jira. Fayyaanaa ta'e.